Solution process. Solution process ilaalla jechuu kanatti aansine solution liquid solution in the interparticle force attraction liquid solution in the interparticle solution yoo jennu solutionii sabistaansii lama gidduu jiru jechuudha yookiin koompaawundii lama gidduu jiru fakkeenyaaf soodiyem kilooraayidii fi waatarii gidduu ka jiru harkisa soodiyem kilooraayidii fi waatarii gidduu jiru jechaadha kan ittiin himnu inter molecule partikilii jennaan jechuudha. Inter particle force jennaan inter molecule jedhe inter particle force jennaan. Fakkeenyaaf intiraa ka jedhullee jira jechuudha. Garaagarummaa qaba. Intiraa jechuun INTR intera particle kan jedhu intiraa jechuun with itself jechuudha of keessatti jechuudha. Isa san jechuun harkisa yookiin attiraakshinii bishaan gidduu jiru jechuudha. Attiraakshinii bishaan gidduu jiru maal jedhama? Intera particle force jennaan. Intera particle force attraction jennaan. Humni harkisaa bishaan yookiin humni harkisaa wanta tokko keessa jiru intiraa jennaan. Humni harkisaa wantoota lama gidduu jiru maal jennaan? Interparticle force attraction jennaan. Okay. When solute dissolve in solvent, solvantii keessatti ogguu dissolve ta'u particle of solute disperse. Particle of solutein adda faca'aa jira throughout a solvent. Solvantii keessatti adda faca'eetiniin bulbulama jechuudha. Solvantii jechuun bulbula jechaadha. The solvent particle occupy position. Solvent particlein maal ta'a? Occupy positions that are normally taken by solvent molecule. Okay, the particle of solute mixed with particle of solvent. Particle of solute in solvent wajjin maal ta'a? Ni bulbulama. The tendency to mix is affected by what? Relatively strength of three type of interaction. Walitti bu'iinsa yookiin immoo wal tuqiinsa jechuu interaction jechuun contact jechaadha. Walitti bu'iinsa sadiin dandeettiin harkisaa yookiin immoo dandeettiin wal makuu kun walitti bu'iinsa sadiin maal ta'a? Dhiibbaan irratti gaggeeffama jechuudha. Affect ta'a jechuudha. Isaan keessaa walitti bu'iinsa san keessa walitti bu'iinsa maalii fi maalii? Solvantii fi solvantii. Solvantiin keenya watarii yoo ta'e watarimatu walitti bu'a jechuudha. Walitti bu'iinsa yookiin interactionii watarii gidduu jiru. Kan biraa immoo solute interaction if our solute is sugarii yoo ta'u taate solutiin keenya walitti bu'iinsi sugarii giddullee maal godha? Affect godha jechuudha. Walitti bu'iinsi sugarii gidduus affect godha. Solvent solute walitti bu'iinsi solvantii fi solvantiin keenya watarii fi solutii kennallee maal godha? Affect godha. Maal dandeettii wal makuu sabistaansii tokko kanneen affect godhan keessaa isa kana sadiini interakshinii kana sadiini jechuudha. Okay. Asirraa kan inni ijoon kan laallu strong force attraction between solute particle. Interactioniin cimaan between solute particle keenya gidduu jiru jedha. Solute particle jechuun solute interactionii jechuudha. Isa jalqaba irratti ilaalle kana isa lammaffaa irratti ilaalle kana interactioniin cimaan achi gidduu jiru yookiin immoo interaction between solvent interactioniin solvantii gidduu jiru isa jalqaba irratti ilaalle kun yoo kun lamaan ka tokkoffaa fi kun lammaffaa kun cimaa ta'e jarri kun lamaan sirriitti cimaa ta'e fakkeenyaaf solutiin keenya sugariin jechaadha. Sugarii keenya jajjaboodha. Haala kanaan jira baay'ee cim jedhanii yoo ka jiraatan taate hedduu walitti dhiyeenya ka qabaate yoo taate harkisni gidduu isaanii maal? Strongidha jechuudha. If our solvent is watarii haa jennu. Our solvantiin keenya watarii haa jennu. Watariin as keessa jiru kun cimaa yoo ta'e harkisni watarii as keessa jiru kun adda bahuu hin dandeenye yoo ta'e baay'ee cimaa yoo ka ta'u taate yookiin strong yoo ka ta'u taate jedha maal jedha? Tendency to keep likely close together in the reduced solubility of water. Jarri kun tendency cimaa walitti harkisa cimaa gidduu isaanii ka jiru yoo taate solutii ofuma gidduu jechuudha. Solutii yookiin immoo solvantii gidduu maaliin keep like particle close together in the
reduce solubility of solute in solvent jedha. Reduce solubility of solute in solvent jedha. Walitti dhufeenya yookiin immoo harkisni maal godhaa solubility gidduu isaanii jiru walitti bulbulamuun wanta kana lamaanii soluutii fi solvantii kun ni xiqqaata yookiin dandeettiin bulbulama isaanii baay'ee xiqqaataa jedha. Reduce ta'a jedha. Okay. On other hand karaa biraatiin jedha. Yookiin immoo karaa biraatiin jechuun strong attraction force between solute and the solvent. Osoo strong attraction solute fi solvantii gidduu ka jiraatu taate jarri kun lamaan sirriitti wal harkisu yoo taate jedha. Solute fi solvantiin sugarii fi bishaan wal harkisu jechuun sirriitti bulbulama yoo taate isa sadaffaa kana jechuudha. Solute solvantii attraction yoo ka jiraatu taate cimaa yoo ka jiraatu taate make dissolving ether bulbulama keenya salphumatti nu bulbulaa jedha. Bulbulamni keenya salphatti nu bulbulama jedha. Help to keep particle in solution. Maal ta'a partikiliin keenya akka solution ta'u yookiin akka bulbula ta'u nu gargaara. Salphumatti bulbulama yoo interaction inni sadaffaa kun cimaa yoo ka ta'u taate jechuudha. Inni lammaffaa inni tokkoffaaf lammaffaa yoo cimaa ka ta'u taate bulbulli keenya nu harkaa xiqqaata jechuudha. Okay, kana sirriitti na hubattan jedhee yaadamna. Okay, barattoota. For simplicity we can imagine salphumatti maal gochuu imagine solution maal gochuu qabna. Process take place in 3 distinct steps. Waa'ee kana salphumatti jechuudha. Waa'ee solution step 3 jira. Step 3 kana ilaalla jechuudha. Step kana 3 yaaduu qabna jira. Tokkoffaa stepin tokkoffaa maal jedha? Solvantiin keenya solvantii jechuun watariin keenya jechuudha. Watarii haa jennuun isa kana qabee itti godhee isin argisiisa. Watarii haa jennuun watariin keenya kilaastarii asitti jechuudha. Iddoo walitti maal ta'aadha? Iddoo tuuta'aadha jechuudha. Watariin keenya jalqaba bishaan ho'a wayii kennineefi kanaan ho'a wayii kennineefi kanaan valvii haa jennuun ho'a wayii kennineefi ho'isuu qabna jechuudha. After we separated solvent partikilii keenya erga separate goone maal goona ruumii uumna jechuudha. We make room for incoming solvantidhaaf solvantii dhufeetiin isa kana keessa seenuuf ruumii uumna jechuudha. Okay, after that jedha step 2tu jira. Step 2 keenya solute jechuun kunoo ishee kana jechuudha. Solutiin keenya ishee kana maani solute sugarii haa jennuun. For example we say our solute is sugarii haa jennuun. Sugarii keenya kanallee maal goona ho'a wayii kennaaf jechuudha. Ho'a wayii kennineefi adda facaafna jechuudha. Maal goona separate goona. What to make what akkaan inni kun dhaqeetiniin eessa keessa dhaqee isa kana keessa dhaqee isa as jiru kana keessa dhaqeetiniin akka waliin nu bulbulamu. We make room for incoming solute jenneen. Solute itti naquu hennu kanaaf bishaan kanaaf iddoo yookiin sukkara kanaaf bishaan kun adda baay'ee iddoo kennineefi zeen waliin mayna jechuudha. Zeen erga waliin mayne ishee gaafa goonu booda yoo walitti maal goonu sochoofnu yookiin immoo hurgufnu maaluma solutionii nu uuma jedha. Processiin jiru processiin sadiin kana jechuudha. Okay, step 1 maal jedha? Step 1 is separation of solvent. Akkuma isiniin jedhe solvent molecule for each other to make what? To make room for what? Incoming solute particle. In the step 2 is separation of solvent. Solute molecule illee separate goona jechuudha. Akka dhaqee as keessa galuuf jechaadha. Kun step 3 irratti waliin mayna jechuudha. Okay, these two steps require energy. Step 1 fi step 2 energy input to break attractive intermolecular force kana energy diigu barbaada jechuudha. So energy suni maal jennaan intermolecular san ka diigu sun exothermic jechuudha. Therefore there are endothermic dha jechuudha. Energy sun endothermic. Step 3 immoo maal godha? Solvent fi solute molecule mix akka godhan godha jechuudha. This process can exothermic or endothermic process ta'uu danda'a jechuudha. Energy fudhatuu danda'a gadhiisuu danda'a jechuudha. Okay, the other important topic is solution of liquid in liquids.
Solutionii liquidii keessatti jedha. Solutioniin hedduutu jira jechuudha. Solid solution, solid liquid solution, solid liquid gas solution, gas solution kan jedhu jira. Kanneen kana hundaayyuu ni ilaalla jechuudha. Asirraa itaanoolii yoo mixed goone maal keessatti ooyilii keessatti watarii keessatti itaanoolii mix gochuu ni dandeenya. Garuu ooyilii keessatti mix gochuu hin dandeenyu. Sababni isaa ooyiliin maali? Nan poolariidha. Itaanooliin poolariidha. Kanaafuu poolariin nan poolarii keessatti hin ta'u poolarii qofa keessatti maal ta'a? Wal makuu danda'a, mix ta'uu danda'a jechuudha. Waa jedha solubility is increase. Solubility increase ta'a jedha. Solubility is measure of how much solute will dissolve in solvent as specific time. Solubility maal jechuudha? Measure yookiin safara maalii hangam soliyuutiin tokko bulbulame solvantii keessatti maal teempireechara kennameeti. Teempireechara dhaabbataa kenname tokkotti hangam bulbulame kan jedhu jechuudha. Solubility jechuun safara hanga soliyuutiin safara bulbulamni tokko sorry afaan Oromooti waamuun hedduu ulfaata beektanii. Bulbulamni tokko bulbulama jechuun I think bulbulamaan tokko sorry safara bulbulamaan hangam jechuun hangam bulbulamaan tokko bulbulaa keessatti teempireechara kenname keessatti bulbulame jechuudha. Solubility jechuun akkasanii. Okay. Do you know beta particle like dissolve like beta jedha. Like dissolve like ni beta jedha. Okay. Like dissolve like jechuun maal jechuudha? Particle is helpful in predicting solubility of substance in a given solvent jechuudha. Hanga yookiin immoo hanga wanta tokko yaadu jechuudha. Hangam wanti tokko wanta tokko keessatti bulbulame jechuudha. Hanga isa yaadnu jechuudha. Tilmaama hanga wanti tokko keessatti bulbulamu jechuudha. Like dissolve like jechuudha. What is expression means in two substances intermolecular force is similar type. Intermolecular isaanii similar type. Intermolecular kan jedhamu intermolecular kan jennu naannawa sadii tokko jira. London dispersion force jira. Hydrogen bonding jira. Unpolarii fi non-polarii jechuudha. Hydrogen bonding jira. Ion dipole jira. So naannoo afuriitu jira jechuun sun intermolecular force sun unit sadi keessa kutaa wanta tokko gara dhumaatitti barattanii jirtu. Unit sadi keessa jira inni sun sirri ilaaluu dandeessu jechaadha. Similarity isaanii similarity maali? Type isaanii jechuudha. Type intermolecular isaaniitii fi magnitude are likely to be solute in each other. Magnitude isaaniitii magnitude hanga isaan ittiin wal soluble gochuu danda'an jechuudha. Kan inni irratti depend ta'u like dissolve like kun jechaadha. For example solutioniin iddoo benziinii fi between benziiniin carbon tetrachloride keessatti uumamu jedha. Species kun non polariidha jechuudha. Lamaan isaaniitu benziinii illee non polariidha. Carbon tetrachloride kun illee non polariidha jechuudha. Kanaafuu experience qaban jechuudha. Relatively weak London force dhaan walitti dhufu jechuudha. Interactioniin isaanii kun London force dhaan kan solutioniin kun uumamu jechaadha. Okay, when two liquids are mixed, liquidiin kun yoo walitti bu'an yookiin immoo wal makan jedha. They readily dissolve each other because the attraction between carbon tetrachloride in the benzene molecule is comparable in magnitude for what? For force intermolecular magnitude comparable in magnitude to force between carbon tetrachloride and the benzene molecule. Magnitude dhaanillee wal madaalu jechuu jarri kunniin lamaan wal madaaluudha. Akkasuma immoo non polariidha jechaadha. Two liquid are said to be miscible. Ni bulbulama jechuun miscible jechuun sirriitti bulbulama guutuutti ni bulbulama jechuuf jedha. Liquid lama
guututti ni bulbulama jechuuf maal jechuu qaba? If they yoo maal completely soluble in each other in all proportion jedha. Yoo guutumaan guututti proportion isaaniitiin wal makanii yookiin immoo waliin bulbulamanii jechuudha. Kanaafuu miscible jechuu ni dandeenya jechuudha. Miscible jechuu ni dandeenya if they completely soluble in each other in all proportion jenneetini yoo waamne jechaadha. Yoo akkas ta'e miscible jennaan liquid lama. Water is most prominent solvent because it is so common in the dissolve so many ionic in the polar substances. Water maali prominent solvent jechuudha. Solvent waltawaati jechuudha. Bulbula waltawaa jennaan. Bishaan jechuun bulbula waltawaati jenneetini waamna jechuudha. Sababni isaas jedha inni sun koomanidha. Ionikii fi polar solvent irratti koomanidha. Polar solvent irratti sababni isaa hydrogen bonding waan qabuuf jechuu watariin. Ionikii irratti sababni isaa ayanii qaba jechuu watariin. Sababni isaa hydrogen fi oxygen maal qabanii ayanii qaban jechuu negative positive qaban. Because of this water is most prominent solvent jenneetini waamna jechuudha. Baay'ee ijoo dhimmi tuni bakkeen tuni ijoodha. Gara fuulduraatti waa'ee hicitii kana qabannee calculationii keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Okay. Water molecules are strongly associated with each other through hydrogen bonding. Water molecule kan inni associate yookiin inni kan inni wal qabateen maali hydrogen bonding jedhani. Compound that hydrogen bond tend to soluble in water. Compound hydrogen bond qabu jechuudha. Foonaa kan jennuun fakkeenyaaf foonaa horii jennuuntu jira jechuudha. Foonaa jechuun fluorine, oxygen, nitrogen jechuudha. Hydrogen qabaannan of keessaa jarriin kunniin kana qabaattee hydrogen qabaannan maal jennaan hydrogen bonding jedhaan wal qabata yookiin hydrogen bonding of keessaa qabanii. Kanaafuu jarri sunniin hundi isaaniitu maali soluble in water jechaadha. Okay. For example jedha alcohol such as methanol, ethanol, 1,2-ethyl cyclo are miscible in water because they can form hydrogen bond with a water molecule jenneen waamna jechuudha. Hydrogen bonding qaban jechuudha water molecule wajjin. Kanaafuu alkooliidhaan kunniin alkooliin kan akka ethanolii, methanolii, ethanolii jechuun kan mana haakimaatti nama madaafaatti godhan jechuudha. Ethanolii jechuun kan dhugaatii kana jechuudha. Alkoolii dhugan kana ethyl cyclo jechuulleen akkasuma wanta wayiiti jecha. Okay, kana fakkaata kun hydrogen bonding asirra ilaaluu dandeessu jechuudha. Ifa ta'eetiin jira. Kan ibaa immoo solubility of ethanol in the methanol in water zero hydrogen bonding jedha. Akkuma wal ilaalaa jirtan jechuudha. Solubility hydrogen yookiin immoo ethanol fi methanol hydrogen waterii wajjin zero hydrogen bonding akka inni ta'edha. Kan inni ibaa kan inni nu ilaallu asirraa water molecule are held in contact by hydrogen bonding while octane molecule are held in by contact by London dispersion force. Water molecule kan inni wal qabatu hydrogen bonding garuu octane jechuudha. Abbaan carbon 80 London dispersion force dhaan wal qabata. When two liquids are mixed are mixed here, the interaction between octane molecule and the water molecule is not strong enough to overcome hydrogen bonding between water. Hydrogen bonding kan copy yookiin overcome gochuudhaaf wanna miti jechuudha. Strong miti jechuudha. Sababni isaa garagara jechuudha. Inter particle force isaaniitu garagara. Kan octane London dispersion yoo ta'u kan watarii hydrogen bonding dha jechuudha. Kanaafuu inter particle isaanii garagara waan ta'eef not miscible jennaan walitti dhufaniitiin yookiin immoo wal makuu hin danda'an jechuudha. So relatively hydrogen bonding break water molecule cluster together and no mixed dhufar jedha. Akkasanii jechaa dubbii.
Kaniin dhibaa kaniin ilaallu process of solutionii keessaa solids in liquid jechaadha. Solidii liquidii keessatti akkamiin bulbulama kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Okay, solid composed polar solids composed of polar molecule or ion are insoluble in non-polar jedha. Solidiin polarii irraa uumame yookiin compost ta'e jechuun insoluble hin bulbulamu non-polar solvantii keessatti jedha. Kanaafuu interpartikiliin isaanii wanta waliin fakkaanne fi jechaadha. The weak solute solvantiin wiikii yoo ka ta'u taate jedha. Interactioniin isaanii wiikii ka ta'u taate compare with strong attraction with in crystal is not sufficient to tear apart lattice energy akka tear apart godhu sufficient miti jechuudha. This is why sugar which consists of molecule lightly bound to each other by hydrogen bond kana jechuun sugariin lightly bound xiqqaa qaba hydrogen bondidhaan wal qabate. Inni suni maal insoluble is solvent like watarii keessatti insoluble dha jechuudha. Maaliif hydrogen bondidhaan bondiin gidduu sugarii jiru maali hydrogen bondii sila ta'e bondiin gidduu oilii jiru maali London dispersion force dha jechuudha. Non polarii waan ta'eef kanaafuu ta'uu hin danda'an jechuudha. Oilii fi maaltu sugariin. However, sugar soluble in water. Sugariin immoo soluble in water because sugariinis hydrogen bondidhaan wal qabataa. Kaniin dhibaa immoo watariinis hydrogen bondii sila qabaniif kanaafuu jarri kunniin sugarii fi hydrogen bondiin visible ta'u jechuu yookiin immoo soluble ta'u jechuu icaazarii irratti. Because solvent attraction sugar molecule in the same way sugar molecule attract each other jedha. Attract each other'dha. Sababni isaa hydrogen bondii jira jechuudha. Jara lamaan gidduu jenneetiin ilaalla jechuudha. Okay. Asirraa immoo kan hin ilaallu solids whose solidiin whose qaba jechuudha. Eenyummaa argisiisa yookiin positionii argisiisa. Crystal are held together by London force are able to dissolve appreciable extent in non-polar solvent jenneen. Inni kun London dispersionii ka qabu kun solidiin akkasii suni kan inni bulbulamuu danda'u maali non-polarii keessatti jechuudha. However, they are not soluble to any great degree in polar solvent. Polar solvent keessatti bulbulamuu hin danda'u. For the same reason, non-polar liquid are insoluble in polar solvent jennaan jechaadha. Akkasuma water in the other polar molecule are attracted to ions. Watarii fi polar solvantiin biraa ayaniidhaan wal harkisuu danda'u jedha. The electrostatic attraction between an ion in the molecule with dipole is called ion dipole attraction jedha. Electrostatic attractioniin ayanii fi kan eenyu kan watarii jechuun polarii jechaadha. Inni sun kan inni wal harkisanii maali ion dipole attractioniidhaan wal harkisanii jedha. Isa kana gaditti salphumatti ilaaluu dandeenya jechuun inni kun gahee guddaa qabaata jechaadha. Asirra kan inni ilaaluu dandeenya as pozitiivii jira as negatiivii jira. Negatiiviin as jiru tuni negatiivii maaliiti? Negatiivii haayidroojiiniiti jechaadha. Sorry negatiivii oksijiiniiti jechaadha. Pozitiiviin kuni pozitiivii haayidroojiiniiti jechaadha. Ka watarii jechaadha. Gaaf kana inni kuni haala inni itti wal harkisu kan ilaallu ta'a. Asirraa kaanii when ionic compound such as potassium chloride dissolve in water jedha. Potassium chloride potassiumiin pilaasii qaba. Chloriniin maayinasii qaba jechuudha. Chloriniin maayinasii qaba.
Okay, yoo jarri kun lamaan watarii wajjin wal fudhate jedha yookiin immoo watarii wajjin dissolve ta'e jedha. Iron in solid separated. Iron in solid keessa jiru separate ta'a jechuudha. Because water molecule surrounded in the solvate iron. Water molecule maal godhe isa kana marse jechuudha. Akkatti marse jechuudha alarraan. Kanaafuu solvate isa godhe jechaadha. When potassium chloride is added to water, the iron dipole force attraction positive hydrogen kenna positive dha. Oxygen kenna immoo akkuma beekamu negative jechuudha. Positive hydrogen in polar water molecule to negative chloride. Water molecule kun negative chloride kana maddii dhaqa. Then positive or negative of oxygen kenna kun immoo positive potassium maddii dhaqa jechuu. Kanaafuu watarii fi inni kun iron dipoleedhaan walitti makamu yookiin bulbulamu jechuudha. Okay, inni kun kana fakkaata. Kaniin biraa kaniin asirraa ilaallu this reduction allows them to move off into solution as hydrate iron. Akka hydrate ioniititti maal godha move ta'a jechuu yookiin immoo gaggeeffama jechaadha. In generally akka waliigalaatti when solute particle becomes surrounded by solvent molecules, we say that it is solvate or solvation jennaan. Solute particle yoo bishaanin haguugame yookiin immoo bishaanin weerarame jedha. Wanti nu jennu maal jennaan jechuudha solvate yookiin solvation jennaan jechuudha. When solvent is water, solventiin kenna yoo water ta'e jedha. Maal jennaan the process is hydration jennaan. Processiin sun maal jennaan hydration jennaan. Which process? Solute particle surrounded by solvent suni. When our solvent is water, this process is called hydration jennaan jedha. Kana fakkaatti dubbii asirraa. Kaniin biraa kaniin ilaallu rate of dissolution. Okay. Rate of dissolution jechuun maal jechuudha? Rate of dissolution is speed jecha with which a solute goes into solution or solute change into solution jechaadha. Maaltu rate of solution jechuun karaa yookiin immoo adeemsa yookiin immoo speedii bulbulli gara bulbulamaan gara bulbulaatti jijjiiramu jechaadha. This largely depend on inter particle force jecha akkuma dura jenne depend kan inni irratti ta'u inter particle force dha jechuudha. Akkasuma immoo condition such as surface area of solid solute fi temperature in the pressure irratti illee depend ta'a jechuudha. Maaliif speed of dissolution kun jechaadha. Akkuma beekamu interparticle force extends to which solvent molecule interaction with particle of solute. Interparticle jechuun dandeettii yookiin solutiin interact solventii wajjin gochuudha jechuudha. Walitti bu'iinsa dandeettii walitti bu'iinsa gidduu sadiiti jecha. When solute solventii jechuun solute solventiin interaction strong ta'e those stronger than those between solute in solventii particularly the dissolution process become easier. Dissolution process easier jechaadha. Baay'ee nuuf salphata jechuudha. Okay. Increase surface area will increase what? Dissolution because increase dissolution jechuun surface area kenna yoo increase ta'e dissolution kenna increase ta'a because increase the number of solute particle in contact with solvent jechuudha. Carraan walitti bu'iinsi solubilii kenna ni guddata jechuudha. Lakkoofsi walitti bu'iinsa solubilii kenna ni guddata jechuudha yoo maal surface area kenna guddate. Kanaafuu solubility yookiin dissolution kenna increase ta'a jechaadha. Har'aaf dhugaa kan itti aanu waliin ilaalla.